Walwaraansa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoota hidhattoota faannoo gidduutti godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiruun namoota geejjiba konkolaataan Dasseerraa gara Waldiyaatti akkasumas Waldiyaarraa gara Dasseetti imalan irratti haleellaa rasaasaan fudhatamuun konkolaattonni rukutamuun namoonni miidhaaf saaxilamu namoonni ijaan argine jedhanii fi kanneen miidhaan irra ga'eeru sagalee Ameerikaatti himan. Godina Kaaba Walloo bakkoota gaarreewwan itti baay'atanitti yommuu humnoonni waraanaa mootummaa fi faannoo jimaata darbe gaafa eebila 25 bara 2016 wal waraansa taasisaniin imaltoota Dasseerraa gara Waldiyaa deemanii fi Waldiyaarraa gara Dassee imalaa turan irratti miidhaan qaqqabeera. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaataa minibaasii deddeebisa uummataa magaalaa Waldiyaarraa gara Dasseetti imalaa ture rasaasaan rukutamuu isaarraa kan ka'e konkolaachisaa dabalatee namoonni du'aniiru jedhan. Haala namoota imalarra osoo jiranii rasaasaan rukutamanii kan ilaaleen hospitaala Waldiyaarraa deebii argachuuf bilbila hoogganaa hospitaalichaa Fissahaa Yawaalaawutti bilbilee walga'ii irra akka jiran ibsanii ergasii bilbila isaanii hin kaasan. Guyyaa har'aas ganama barii sa'aatii 12 kaasee naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannoowwan Shawaroobitii fi Armaniyaa jedhamanitti wal waraansa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa tureen konkolaattonni imaltoota fe'anii Finfinneerraa gara Dasseettii fi Dasseerraa gara Finfinneetti imalaa turan yoo xiqqaate sa'aatiiwwan 3 dhaabbatanii turanii jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Suudaan keessatti humna raayyaa ittisa Suudaan deeggaruun waraanicha keessatti hirmaachaa jiru jechuun humni addaa Suudaan inni RSF jedhamu himannaa dhiyeesse bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay himannaa sobaatii jechuun balaaleffate. Bafiqaaduun dabalataan nutti hima. Gareewwan walwaraansa Sudaan keessatti hirmaachaa jiran keessaa tokko kan ta'e gareen Jeneraal Mohammed Hamdaan Dagaalootiin durfamuu fi waraana dafee qaqqabaa jedhamee beekamu sanbata dheengaddaa barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa X irratti baaseen loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF garee waraana Sudaan isa Jeneraal Alburhaaniidhaan hoogganamu cina dhaabbatee lolaa jira jechuudhaan himatee ture. Himannaa kana hordofuudhaan ibsa kana kan kenne bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay himannichi bu'uura qabeessa akka hin taane eeree haala cimaa ta'een akka yaada garee dafee qaqqabaa Sudaan mormuu beeksisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay paartii siyaasaa malee humna hidhate akka hin qabne kan ibse bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman ibsa walitti bu'iinsicha caalaatti hammeessu baasuu dhiisanii waldhabdee isaanii akka mariidhaan hiikuudhaaf hojjetan waamicha dhiyeessuun isaa beekameera. Afrikaa giddu galeessaa biyya Chaad keessatti filannoo taasifamaa jiru hordofee humnoonni nageenyaa biyyattii magaalaa guddittii biyyattii keessatti bobbaafamaniiru. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti biyyi kutaa Sahal keessatti argamtu Chaad erga fonqolchiin aangoo adda addaa keessatti raawwataa ture booda filannoo pirezidaantummaa isa jalqabaa yommuu taasisaa jirtu kanatti sababa muddama nageenyaatiif jecha humnoottan nageenyaa hidhatan hedduun magaalaa guddittii biyyattii Injaaminaa fi magaalota biroo keessatti bobba'anii jiru. Naannoowwan magaalaa Injaaminaa deeggartoonni mormitootaa itti baay'atu jedhaman keessatti humnoottan waraanaatii fi humnoottan nageenyaa biroo konkolaattota meeshaa waraanaa gurguddaan itti fe'ame 30 ta'an wajjiniin akka mul'achaa jiran kan ibse maddi oduu Reuters magaalaa biyyattii isa lammaffaa kibba Injaaminaatti argamuu fi Mo'unduu jedhamu keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne bakka sagaleen itti kennamutti dhukaasa bananii namni tokko ajjeefamuusaa gabaaseera. Lammiilee biyya Chaad keessaa 700 kan ta'an tiksitee bultoonni dilbata ganamaa kaasee sagalee kennuu akka jalqaban ibsamus hanqina dhiyeessii yookaan loojistiikaatiin kan ka'e amma wixata kaleessaa galgalatti sagalee kennuu akka hin dandeenye maddi oduu Reuters beeksiseera. Walwaraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiru karaa waliin dubbiin akka xumura argatuuf wixinee Masrii fi Kaataar qopheessan Hamaas fudhachuu isaa yommuu ibsetti humnoonni Israa'el immoo magaalaa daangaa Raafaa irratti haleellaa haaraa jalqabuu isaanii kibxata har'aa beeksisan.
Waraanni Israa'el haleellaa kana raawwachuu isaatiin duratti jiraattonni magaalichaa 10,000 lakkaawamanu akka gallakkisanii bahanu erga ajaja kennee booda guyyaa har'aa magaalaa Raafaa kutaa gara Gaazaatti argamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame kan taasisuu jalqabe. Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Raafaa irratti haleellaa raawwachuun gaaga'ama guddaa siviilota irratti fiduu danda'a jechuudhaan Israa'el akka duula Raafaa hin jalqabne gaafachaa turanus hanga'oonni fi qondaaltonni waraanaa mootummaa Israa'el lola Hamaas irratti taasisaa jiran moo'ichaan xumuruudhaaf waan hin oolle akka ta'e irra deddeebi'anii ibsaa turuun isaanii ni beekama. Dhimma kana irratti yaaddoo akka qaban kan ibsanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbii himaan jaarmiyaa gargaarsa namoomaa Jens Laayireek Israa'el qaxxaamura Raafaatii fi Shaaloom cufuu ishee ibsanii sababa kanaanis ulaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu 2 cufamuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden wixata kaleessaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wajjin bilbilaan haasaa taasisaniin duulli Israa'el Raafaa irratti taasisuu fi karoorfate nageenya lammiilee Palestaayin eeguu akka of keessaa qabaachuu qabu gaafataniiru jedhani. Gaaffii Baayiden kanaaf deebii kan kennan Benjaamin Netanyaahuu qaxxaamurri bakka Kaareem Shaaroom jedhamu gargaarsa namoomaatiif akka banaa taasifamu ibsuun isaanii gabaasameera. Daayiriktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanom wixata kaleessaa ibsa karaa miidiyaa hawaasaa X yookiin Tiwiitariin kennaniin tarkaanfii waraanaa Raafaa irratti fudhatamu fedhii gargaarsa namoomaa irratti badiinsi kanaan dura argamee hin beekne mul'achuu akka danda'u hubachiisuun isaanii gabaasameera. Haleellaan Israa'el Raafaa irratti raawwachaa jirtu kun erga gareen Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu Masrii fi Kaataar keessatti taasifamaa jiru akka fudhatu ibsee booda ta'uun isaa beekameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahuun yaadni waliigaltee dhukaasa dhaabuu waan Israa'el barbaaddu irraa waan fagoo jiruudha jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi masaraan Waayit Haawus deebii gareen Hamaas kenne kana xiinxalaa akka jiranu ibsanii jiru. Hawaa irratti meeshaa waraanaa niwukilarii fayyadamuu yaada Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessan Raashiyaan fudhatama dhabsiisteetti. Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan hawaa irratti fayyadamni meeshaa waraana niwukileeraa akka seeraan dhorkamuu qabu kan gaafatan yommuu ta'u, yaada kana Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan alattis biyyoota lixaa kanneen biroo akka deeggaran beekameera. Haa ta'u malee Raashiyaan mirga yookaan aangoo sagaleedhaan yaada fudhatama dhabsiisuu ishee yookaan veetoo paawar fayyadamuudhaan akka yaadichi fudhatama hin arganne taasiftee jirti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasiliin Benziyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan warreen yaadicha dhiyeessanii yommuu biyyoota lixaa biroo hiwaa irratti meeshaa waraanaa niwukileeraa qabaachuudhaaf karoorfatanii jiranu kanatti Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun isaanii miila isaanii tokko bakka biraa keessa dhaabbatanii fakkeessuudhaaf waan hojjetanidha jechuudhaan qeeqanii jiru. Raashiyaan yeroo ammaa meeshaa waraanaa farra saatalaayitootaa ta'an akka hawaarraa qabdu kan ibsanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Roobert Wood Raashiyaan saatalaayitii haaraa niwukileeraa baatu hojjechaa akka jirtu ragaan jiraachuu isaa dubbataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Jaappaan kan ta'an Yaazamaaki Kazuyuki miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi yoo niwukileerrii hiwaa irratti dhoo'e waan uumamuu danda'u yaaduu akka qabanu gaafatanii saatalaayitoonni gurguddaan hawaarra jiran hundi caccabanii gadi harca'uu danda'u jechuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaaseera. Boontuu Daggafaa jedhamti. Godina Qellam Wallaggaa keessatti dhalatte. Ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessumaa gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banattee namoota leenjisuutti ga'uusaa illee dubbatti. Boontuun yeroo ammaa immoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti. Amma hojii kooriin hojjechaa jira. Hojii kana to'an jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'ee jaalladhan ture. Waggaa dheeraadhaaf kan inni hojjedhee kubbaa miillaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaaf teekwaandoo amma digirii 1ffaattiidha kan inni hojjedhee kubbaa miillaa godinaaf baanaadhaafis baay'ee deemee tattaphachaa ture. Teekwaandoo digirii 1ffaa fudheeraa ka jettu Boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti. Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu
teekwaandoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan inni fudhadhe ergasiis barsiisaan ture waggaa dheeraadhaafidha kan inni hojjette. Eessatti kan itti barsiisaa turte? Gara Finfinnee erga dhufees barsiisaan ture. Yeroo duraa ergasii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisedha. Tola keessummaa. Ispoortiin takwaandoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsawaa kan Kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u, kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'uu kabarsiisu. Qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Takwaandoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddattee attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe? Gaaffiin dhiyeesseef boontuun deebii kenniteen? Mana keenyaaf mucaadumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranitti kaan mataa naamura. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turani. Waan akka biskileetii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddadhe akka dhiiraatti gatiin guddadhe. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin kanaafidha kan inni fedhiisaa godhadhee waggaa hedduu hojjette. Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba? Barumsa isaas ture garuu manatti na yaalan ture. Ergasii barumsa isaas dhaqee ji'a muraasaaf baradheen ture. Sarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas nan hordofan ture. Kanuma irraan kan keessi kan inni hojjechuu jalqabe. Gara biyyaatti manuma barumsaa isaadha kan hin baran barsiisaa ture. Internaashinaal teekwaandooma ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo teekwaandoo sitoon taane akkuma eerooksiittidha kan inni hojjisiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjisiisaa ture. Walumaa gala gara waggaa torbaatinaan jette kan hojjette? Kan inni hojjedhee digirii isaa fudhatu waggaa torbatteedha. Kubbaa miillaas yeroo chuma keessa irratoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis deemee dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa 9dha san barsiisee hojjetu ispoortii hojjedhe. Gosa ispoortii takwaandoo jedhu leenjisuu dhaabdee yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti. Amma hojii dikoolidha kan inni hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa. Mana barumsaa isaas illee baneen jira. Kanan hojjechaa jira. Waan addaa lamaa jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse ispoortiirraa gara dikoorii hojjechuutti? Tokkoffaa dirumaa kaasheedha kan inni hojii jaallatu. Biyyatti gara qillam wallagga gaafan ture. Mana maatii kooti. Bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu duukaa qulqulleessaan ture. Wantoota akkas akkasii baay'ee hojii jaallachuurraan kan ka'e biskileettii mana naadinaa kireeffachaan ture mootaraan akka kana nama baadiyyaa keessa geessaan ture as gaafan dhufu baay'ee barumsaaf kan xumureen gara hojiitti kan hin seene. Barnoota takwaandoo digirii jalqabaatti dabalee manaajmentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bayii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti. Boonii dikool tireening seentar jedhama. Iddoon itti argamu fuullallee madaalamidha. Ijoolleen na bira hojjetan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota 12. Akka kana barattootas marsaa jalqabaa eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Dikooliin biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii dikool indeevanti jedhama. Innis guullallee madaalamiittidha kan inni argamu. Lakkoofsa 2 immoo booneetti banaa jirra yeroo dhiyootti xumurama. Ivantii akkam akkamii irratti kan itti diikoorii gootu? Ivantii gurguddaa amma yoonaati irratti hidhattee diikoorii goote? Dirijjitii gurguddaa hojjennu sun hojjenna. Warroota akka baankii, kooperaatiivii, Siinqee, Oromiyaa Intarnaashinaali, Biyyoota Oromiyaa faana hundumaa addunyaadha kan hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa hojjennu kan hojjennu. Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira ammas ati natti himtu keessaa. Shamarran akka keetiif dhaamsa maalii qabda? Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheen ergaa dabarsa.